Itoophiyaa fi Yuukeen daangaa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti nagaaf tasgabbii jajjabeessuudhaaf walii galan. Warra kaleessa lola du'aa irratti injifannee deebinee qamadii kadhachuun dhaloota irraatiif qaanii guddaadha jedhame. Daballiin gatii gabaa seeraan alaa fi alseerummaan babal'ataa jiru rakkoo qaala'insa jireenyaaf sababa ta'aa waan jiruuf mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka qabu jiraattonni magaalaa Naqamteedhaa gaafatan. Kan amma daawwattan ijoo oduu keenyaatti daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu yeroo kanaatiif qabannee jirruun isin biraan ga'a. Daani'eel Tasfaayitiin waliin tura. Itoophiyaa fi Yuukeen daangaa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti nagaaf tasgabbii jajjabeessuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Itoophiyaa fi Biritaaniyaan nagaaf tasgabbiin naannoo daangaa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaatti akka jajjabaatuu fi fooyya'uuf sanada wal hubannaaf waliigaltee mallatteessaniitu jiru. Waliigaltee kana keessatti hawaasni naannawaa daangaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiran ilaalcha finxaalessummaa jeequmsaaf hokkora naannechatti uumuu malan irraa dandamachuu isaanii guddisuu irratti kan fuulleeffate ta'uusaa ibsameeti jira. Waliigaltee kanas ambaasaaddarri Jumaaluddinii fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ingilizii Darren Welch mooraa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa keessatti mallatteessaniitu jiru. Qaamonni lamaanuu balaa Al-Shabaab naannichatti geessisu hir'isuudhaaf waliin hojjechuuf waadaa akka qaban ibsaniitu jiru. Fuula Feesbuukii ministeera dhimma alaa irratti wabeeffanne. Warra kaleessa lola aduwaa irratti injifannee deebinee qamadii kadhachuun dhaloota irraatiif qaanii guddaadha jedhan hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaadha Obbo Haayiluu Addunyaadha. Gumiin balal marsaa 36ffaan guyyaa har'aa geggeeffamee jira. Liyaata Addasee dabalataan qindeessiteetti. Mariin gumii balal marsaa 36ffaan mata duree injifannoo Adawaa ijaarsa seenessa waloof jedhuun waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti geggeeffamee jira. Marii kanaan hicitii injifannoo Adawaa duuba jiruu fi sabdaneessummaa tokkummaan jaalala biyya Adawaa irratti mul'ate akkamiin itti fufsiisuun ijaarsa biyyaa seenessa walootiif oolchuun akkaataa danda'amu irratti xiyyeeffachuun waliin mariin geggeeffameera. Marii kana irratti haasaa baniinsaa kan taasisan hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa biyyi keenya Itoophiyaan biyya birmadummaa ofii kabachiisuudhaan fakkeenyummaa guddaa qabdu ta'uu ibsaniiti jiru. Injifannoo cululuqaan galmaa'es aarsaa dhiigaa fi lafeen itti kaffalamuun galmaa'e akka ta'e dubbatan. Adawaan iddoo gootummaan abbootii keenyaa kan itti mul'atedha kan jedhan Obbo Haayiluun injifannoo Adawaa seenaa gurraacha adii akka mo'achuu danda'u itti mirkaneesse ta'uu ibsaniiti jiru. Abbootiin keenya komiif gaaffii sirna yeroo sanaa irratti qaban cinatti dhiisuun biyya isaanii diinarraa baraaruuf tokkummaan irratti kan duulamedha. Biyyi seenessa qeenxeen ijaaramtu waan ta'eef dhaloonni har'aa muuxannoo kaleessaa bu'uura godhachuun injifannoo haaraa hojjechuun dhugoomsuu akka qaban Obbo Haayiluun dhaamanii jiru. Hoogganaan waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdul Aziz Daawud gama isaaniitiin biyyi Itoophiyaa seenaa ol ka'aa fi gootummaa waliinii kan itti mul'ate Adawaa biyya kan qabu ta'uu ibsuun uummattoonni biyya keenyaa seenaa guddaa kan waloo ta'e kana bu'uura godhachuun seenaa haaraa galmeessaa deemuu qabdi jechuun dubbatan. Biyyi tokko biyya taatee itti fufuuf seenaa waloo irratti walii galuun murteessaadha. Ijaarsa biyyaa keessatti seenaa qeenxee caalaa seenessa waloo irratti hojjechuudha. Ijaarsa biyyaa fi seenessi waloo bu'uura jijjiirama biyyaa ta'uu maricha irratti ibsamee jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa dhaamsa gudunfaa dabarsaniin gootummaa abboonni dirree waraanaa irratti galmeessisan dirree misoomaa irrattis dabaluun dirqama jedhan. Injifannoon Adawaa injifannoo hirmaannaa sabaa fi sablammootaan galmaa'edha malee injifannoo qeenxee miti. Injifannoo kana keessatti immoo lafiin cabeera dhiignis dhangala'eera. Kun immoo hariiroo sabaaf sablammootaa kan cimsuudha jedhan. Dabalataanis seenessa addunyaan gurraachi waa'ee hin baasu waaqaa gaditti murteessaan adiidha jedhu jijjiiruun haqa isaa falmatee deebifachuu akka danda'u kan itti mirkaneeffatee fi seeneffama addunyaa sirreessuu keessatti gahee olaanaa qabudha. Kan immoo dhaloota har'aa barsiisuun dirqama keenyas jedhaniiti jiru. Seenaan gootummaa dirree waraanaa irratti galmaa'e kun dirree misoomaa irrattis galmaa'uu dhabuun isa cimaa injifannee isa salphaaf jilbeenfachuun adii lolaan injifannee qamadii kadhachuuf nu saaxile. Waaroo salphinaas nutti uffise jedhan. Itti dabaluunis dhaloonni amma jiru waaroo salphinaa kana keessaa biyya baasuuf gootummaa abboonni dirree waraanaa irratti galmeessan dirree misoomaa irratti dabaluun injifannicha guutuu taasisuun
dirqama. Seenaa fi seeneffamni sobaa ifaajjii fi gahee sabootaa fi sabilammoota biyyattii gatii dhabsiisuun seenaa fi seeneffama qeenxee fakkeeffamuun lallabamaa ture. Har'a seenaa fi seeneffama waloon bakka buufamaa jiru aartii, miidiyaalee, beektota seenaa fi hayyoota argaa dhageettiin gabbisuun hojii guddaa nurraa eegamuudhas jedhan. Waajjira Kominikeeshinii Oromiyaaf gaazexaa Kallacha Oromiyaa wabeeffanne. Daballiin gatii sababa gabaa seeraan alaa fi alseerummaatiin babal'ataa jiru rakkoo qaala'insa jireenyaaf sababa waan jiruu fi mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka qabu jiraattonni magaalaa Naqamteedha gaafatanii jiru. Beenyaa Shiramu dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti waldaan eegumsa mirga fayyadamtootaa to'achuu danda'u qaamolee hawaasa garaagaraa keessaa miseensota nama 11 keessatti haammachuun hundeeffamee jira. Jiraattonni magaalaa Naqamtee sirna hundeeffamaa waldaa eegumsa mirga fayyadamtootaa kanarratti hirmaatanis sababa hanqina to'annoo fi hordofii irraan kan ka'e rakkoon qaala'insa gabaa hawaasa magaalichaa dararaa jiraachuu kaasanii jiru. Kana malees jiraattonni magaalichaa kunneen daballiin gabaa seeraan alaa fi alseerummaan babal'ataa jiru rakkoo qaala'insa jireenyaa hamaa keessaa waan jiruuf mootummaan xiyyeeffannootti kennuun tarkaanfii barsiisee fudhachuu akka qabu gaafataniiru. Vaatiin mana xaafii keessan jiru. Manni hoteelaa ammaa saamicha geggeessaa jira malee nagadaadha miti. Guutummaa isaa itti barbaade. Maaliif hordoffiin hin jiru? Hordoffiin sababa hin jirredha. Yoo barbaade wanta barbaade isin dhiyeessaa yoo isin dhiistanii kaatan isaaf kaffalta. Yoo midhaan bitattee fudhattee galuu barbaaddes akka nama giddaajiidhaan gabaabasetti giddiidhaan kadhatee bitaara uummanni midhaan. Kanaaf furmaanni isaa amma ammaatti hin argamne. Karaa geejjibaa immoo dhuguma isinitti himan amma wanti isin bakkee keessa raabsitan kun shiftootaam. Namni kana jedhee uummataaf gaaffii gaafatee uummata adabaan jiru shufeerii. Kanaaf miidhamaan irrayyuu nama bitatee nyaatu shammaatota. Kanaaf mootummaan filannoo amma geggeeffamu utuu hin ta'in mootummaan jaroota daldala geggeessan kana gatii gabaa baasee itti himuu qaba. Akka namni nagahee baree kaffaluuf maaliif suuqii irratti isa ta'uu mana nyaataa irratti isa ta'uu eessatti isa ta'uu fiillafiitti irratti maaliif hin maxxanu maxxansamee maaliif namni hin baru anamman darrasanyiin yookiin nagaheen kun akka inni biyyaaf fayyadu hin beekuan. Kanaafidha kanaan dura kanan chillaa jechaa ture amma garuu bareera. Rakkoo guddaan jiru alseerummaa baay'ate. To'annaatu dhibe. Kun immoo maalirraa ka'a? Mootummaanis kophaasaa to'achuu hin danda'u jara keenya. Tokkoon keenyaaf to'atee gatii xaafii nuu salphisee, gatii boba'aas nuu salphisee, gatii hundumaarraati qaala'insa jireenyaa kanaaf furmaata nuu kennuu danda'a jenne eeguun gowwummaadha. Nuumtu itti cimnee hojjechuu qabna. Kaayyoon hundeeffama waldaa kanaa sirna daldala madaalawaa ta'e uumuu fi daldala akka malee daballii gatii taasisaa jiru to'achuuf yaadamee akka ta'e itti gaafatamaan waajjira daldalaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Yoseef Qalbeessaa himaniiru. Gabaarraa inni harka qalleessis hin fayyadama, inni giddu galeessaas hin fayyadama, sooressis hin fayyadama jechuudha. Soo kanaafi fayyadamaan kun immoo mirgi isaa eegamuu danda'utu irra jiraata. Gatiin gar malee itti dabaluu danda'u irra hin jiraatu. Waldaan kuni faayidaa uummata bal'aa kabachiisuudhaaf kan qabsaa'u ta'uusaa fi kan hundaa'e ta'uusaa sirriitti kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Tamasgen Mirreessaa hawaasni dhiibbaa daldalaan irraan gahaa jiru irratti dammaquun waan bituu irratti nagahee gaafachuu akka qabuu fi gatii gabaa tasgabbeessuuf hawaasni ijaaramuun kanneen gatii gabaa dabaluudhaan qaala'insa jireenyaa ammeessaa jiran irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf eeruu kennuu akka qaban hubachiisaniiru. Daldalaan keenya maal fakkaata? Dhiibbaa maalii nurraan gahaa jira? Rakkoo maaliitu nurra gahaa jira hawaasa keenya irratti? Kan dararamaa oolu uummata keenya jechuudha. Inni itti saamaa jirtu uummata keeti, haadhoo keeti, obboleessa keeti, eessuma keeti, durbii keeti dhiisi jechuudha. Dinnaan eeruu kennu, tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu. Kan akkasiin gootan adaraa isiniin jechuun barbaada. Kan baajaajii hojii wal qabsiistanii, taarifaa hojii wal qabsiistanii kaastanii mana maree kan tiraafikaa jira isaan akka inni ilaalamu. Uummanni keenya saamamuu hin qabu. Miseensonni koree ta'uun filatamanis mirga fayyadamtootaa eegsisuuf itti gaafatamummaan hojjechuuf waadaa galaniiru jechuun waajjirri kominikeeshinii magaalaa Naqamtee gabaaseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay qondaalota olaanoo duraanii 2 miseensummaa irraatii geggeesse. Addi bilisummaa uummata Tigraay adde Keeriyaa Ibraahim dabalatee qondaaltota olaanoo duraanii 2 miseensummaa irraa geggeessee jiraachuusaa ifoomseeti jira. Abuut walgayii gaafa guraandhala 22 geggeessee ture hordofuudhaan qondaaltota paartichaa olaanoo yeroo waraana kaabaa to'annoo mootummaa jala turan irratti murtoo garaagaraa dabarseeti jira.
Adda Bilisummaa Uummata Tigraay ibsa baaseen qondaaltota olaanoo isaa kan duraanii warreen turan adde Kiriyaa Ibraahimii fi adde Muluu Gabra Egziyaabeer diinaaf harka kennachuu fi iccitii dabarsanii kennan ittiin jechuudhaan eega gamaggameen booda miseensummaarraa guutummaan guutuutti akka geggeeffaman murtoo dabarsee jira. Waraanni kaabaa yeroo eegalamutti hooggantoota hidhamanii turan kanneen akka Adde Salam Baallema, Ibrahim Takaste, Solomon Kidaane, Asbiha Aragawi, Kiros Hagawsii fi Raaday Bariyeefan ammoo itti gaafatamummaa duraanitti akka deebi'an paartii Abuut murteessee jira jechuudhaan barruun Addis Istaandaard gabaasee jira. Komishiniin poolisii Harariidhaa miseensota 51 hojiirra ari'uudhaan poolisoota 7 biroo ammoo gonfoorraatti gadi buusee jira. Odii Muusaa dabalata qaba. Komishiniin poolisii naannoo Harariidhaa hooggantoota 81 irratti tarkaanfii seeraatii fi bulchiinsaa fudhatee jiraachuu isaa ifoomseetti jira. Akka komishiniin poolisii naannichaa jeetti yoo ta'e hooggantoota naannichaa fi miseensota poolisii naannichaa kanneen amalan taane agarsiisan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii ifoomsaniitti jiru. Komishiniin poolisii Harariidhaa hooggantoota rakkoo naamusaa qaban ittiin jee 81 irratti tarkaanfii seeraa fi bulchiinsaa fudhachuu isaa ammoo kan beeksisee jiru yeroo ta'u akka ergaa barruu toora fuula miidiyaa hawaasaa poolisii naannichaa irratti maxxanfamee jirutti yoo ta'e miseensota poolisiituu fi hooggantoota isaa irratti poolisiin naannichaa tarkaanfii fudhachuu isaanii ifoomsaniitti jiru. Komishinichatti olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf jecha hojiilee hojjetaman irratti guyyoota 5 gamaggamni walitti fufiinsaaf adeemsifamaa turuunis kan baramee jiru yeroo ta'u poolisiin naannichaa ammoo gamaggama hojiidhaa guyyoota 5 adeemsise kanaan xumura irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachuu isaa addeesseeti jira. Komishinii poolisii naannoo Harariidhaa Naasir Zakariyaadhaa akka ibsanitti gamaggama kanaan rakkoo naamusaatii fi kenni tajaajilaa mul'atanii jiran marii kanarratti bal'inaan kaafamuu dubbataniiti jiru. Haaluma kanaan hooggantoota itti gaafatamummaa mootummaadhaa fi uummataan itti kennametti fayyadamuudhaan hawaasa tajaajilurra faayidaa dhuunfaa isaaniitiif socho'aa turan irratti tarkaanfiin bulchiinsaatii fi tarkaanfiin seeraa fudhatamuu isaa ibsaniiti jiru. Miseensota poolisii 51 hojiirraa akka geggeeffamanii fi miseensonni poolisii 17 seeraan akka gaafatamu taasifamuudhaa fi miseensonni poolisii 23 ammoo maallaqa akka adabamanii fi kan kanarraa hafan ammoo miseensonni poolisii jiran hojiirraa ugguruu isaaniitii fi sadarkaa hooggansarraa gadi buufamuu isaanii ibsaniiti jiru. Komishinarichi miseensotaa fi hooggantoota poolisii naannichaa rakkoo naamusaa qabanittiin jee waliigala ammoo kanneen lakkoofsa isaaniitiin 80 takka ta'an irratti tarkaanfii sirreeffamaa garaagaraa fudhatee jiraachuu isaa barruu toora fuula miidiyaa hawaasaa poolisii naannichaatiin maxxanseen ifoomseetti jira. Dhaabbilee dhuunfaa filatamanitti talaalliin vaayirasii koronaa fi talaalliiwwan idilee kennamuu eegalanii jiru. Dhaabbilee fayyaa dhuunfaa filatamanitti talaalliin vaayirasii koronaa talaalliiwwan idilee biroo waliin akka kennamuuf hojimaanni haaraan eegalamuu ministeerri fayyaadhaa beeksise. Ministeerri deetaan ministeerichaa Dr. Darajjee Dhugumaan dhaabbilee fayyaa mootummaatti dabalataan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa filatamanitti talaalliin akka kennamu taasifamuun walta'iinsa dhaabbilee lameenii kan cimsuudhaa jedhan. Hawaasni magaalaa 35 ta'u tajaajila fayyaa kan argatu dhaabbilee fayyaa dhuunfaatti ta'uu eeruun bara 2030tti du'aatii haadholii fi daa'immanii hir'isuuf karoora qabame milkeessuuf gumaachi dhaabbilee fayyaa dhuunfaa taasisan barbaachisaa ta'uu himaniiru. Tajaajila talaallii qulqullina qabuuf xiyyeeffannaan kenname kan hojjetamu ta'us kaasanii jiru. Itoophiyaatti Daayirektarri USAID Jonathan Ross gama isaaniitiin tajaajila fayyaa irratti seektarri dhuunfaa sadarkaa barbaadamuun cimuu baatus naannawaa magaalotaatti taffisaan guddachaa jira jedhan. Yeroo ammaa dhibamtoonni hedduun dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fayyadamaa jiraachuurraan dhaabbilee kanneen waliin walta'iinsaan hojjetamuu eegaluun damichaa ni guddisa jedhanii jiru. Tajaajilichi dhaabbilee fayyaa filataman 40 keessumaa naannolee biyyattii 7 fi bulchiinsa magaalotaa lamaanitti kan hojjetamu ta'uu ibsu
ragaan ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa maraataa jechuudhaan Vladimir Puutiniin waamuun isaanii mufii kaasee jira. Girmaa Guddisaa bal'ina isaa qaba. Erga waraanni Raashaa fi Yuukireen gidduutti dhalate hordofeen pirezidaantonni Ameerikaa fi Raashaa walgaarrifannaa fi walitti daddarbannaa jechootaatti erga seenanii bubbulanii jiru. Dhiyoo kana keessatti morkataan Vladimir Puutiin kan ta'an Aleeksii mana hidhaatti ajjeefamuu isaanii hordofee pirezidaantiin Ameerikaa jechoota arrabsoo fi mufaatii uuman dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden maraataa jechuun Vladimir Puutiniin waamuun isaanii mufii guddaa kaasee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden dhiyeenya kana pirezidaantii Raashaan maraataa jedhanii waamuun isaanii Ameerikaa kan salphisudha jechuun Raashaan beeksiftee jirti. Dubbii himaa Raashaa kan ta'an Dimitri Peskov akka himanitti pirezidaantiin Ameerikaa pirezidaantii biyya biraa waamuuf jecha akkasii fayyadamuun isaanii Vladimir Puutiin kan miidhu osoo hin taane nama jecha sana fayyadame salphisa jechuun himanii jiru. Dimitriin itti dabaluun yeroo dubbatanitti Baayiden jecha akkasii fayyadamuun isaanii tasa akka Hooliwuditti of fakkeessuuf yaaluu isaanii ta'a malee dhugaa dubbachuuf kanaaf dubbate jedhee amanuuf na rakkisa jechuun kan himan. Vladimir Puutiin jecha hammeenya dubbatanii hin beekan kan jedhan dubbii himaan kun jechoonni arrabsoo kun ammoo Ameerikaadhuma kan miidhudha jechuun kan beeksisan. Joon Baayiden jecha kana kan fayyadaman morkataa Vladimir Puutiin kan ta'an Aleeksii Naavaalii ajjeefamuu isaanii hordofee wayita haasawaa godhanitti kun bu'aa addaggeeti jechuun dubbachuu isaanii hordofeeti. Bara faranjoota 2022 keessatti pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden pirezidaantii Raashaan nama nyaataadha jechuun dubbachuun isaanii wal qabate Vladimir Puutiin ammoo maaliif akkas jechuu akka barbaade karaa toora bilbilaatiin gaafatanii turan. Haa ta'u malee dhimma kana wajjin wal qabate deebiin pirezidaantii Ameerikaa Joon Baayiden maal akka ta'e wanti gabaafamee hin jiru. Waraanni Raashaa fi Puutiin kan hangammaatti itti fufaa kan jiru yoo ta'u walgaarrifannaan pirezidaantii Ameerikaa Joon Baayiden fi pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutiin ammas itti fufee jira jechuun The Telegram gabaasee jira.